Okay. No. Dasalen. Amon con Kristana mo Islam. Imbeku. Imbeito. Okay. Wow. Hallelujah. Pastor Hallelujah. Hallelujah. Abu Muazo. Abu Anok. Islam mo Kristana. Islam akka didate matarratti kuno na ka Firrafude. Ammo. Firrain bas ammas koy. Bas. Koy. Okay bas udah saw. Mal video tigalagali basika. Ammo. Amman bareedda baay'ee. Mali amantiin ko kooti ka ammoo mali. Amantii kiyyaa fi kan ammoo. Mataarra ka adda edha amantii keessan. Waan sinsanii miti amman haa deebise. Amantiin ammoo mali? Kiristaana moo Islaama? Maqaa keetuyyuu maqaa musliimaati. Okay, ani Isas balleessi amma. Inni no. Ammoo no. Isas balleessi amma. Inni Isas no. balleessi. Inni mali amantiin isaa? Eentu? Ammoo. Amoon dubbatachuu danda'a amantiin isaa maal akka ta'e haa Singa gurbaa kan inni beeytamu hin beeytu. Ergeeffadhaas hin beeytamu hin beeytu isa kana kallattiidhaan. Yeroo inni immoo irratti barumsa barsiisu ijoollee. Maal Islaama barsiisuu ture moo Kiristaanuma barsiisuu ture? Egaa kiristaanas jechuun Islaamas ta'ee jechuun beeku irraan baranne waan ta'eef. Wayyo. Ani irraan baranne. Allallallallallah. Way bara biyyiidhaa waa hedduu agarre. Amoodhaan wal beektanii jedhaa gaafadhaa ustaaza. Amoodhaan wal beektanii. Amoo gaafadhaa. Amoo. Pastor arra walganna anoo shaadaan qabatin. Dhugaa fi osoo walkan si gurguroo gurbaan kun. Gargar kutteetta waan ta'eef sin beeku. No in kunneen shaadaan qabanne baay'ee kiristaanummaa keessan jiraan barachaa jiran. Qabatte bar edda macaafa kana arrabsuu jalqabde ko qabatte bar. Macaafa barsiisaatu waggaa dheeraa itti guddatte. Ani gadhiidhan jenne pastor. Jiraatte. Ani gadhiidhan jenne. Soba hedduu jalqabde jira wajjin. Ifiif dukkanumaa walittiin qabudha macaafni. Gati kanaatiif gargar kutteetta bar. Edda gargar kuttee immoo beeku. Isamma quraana baranne malee ifaaf dukkana eenyu akka dabaasu utuu sirriitti hubanne kan dhugaa hin faalle kan haqaa fi laaqa hin qabne kan hin faalamne quraana dhala. Kan hin faalamne moo? Ani waan baay'ee hubadheera. Dhugaa moo? Right dhugaa. Dhugaa moo? Dhugaa. Haa ta'u bakka. Amma sheerii sii godhaa. Inni uftaa quraana baasnee dubbisna. Ati quraana beeytaa? Narra faane kana. Dubbisna rakkoon qabu saa wajjin dubbisna. Wangeela dubbisna yemma qoy boodoti dubbista sheer. Asuma dubbisime walumaan. Akkas. Amma siin gaafadheem. Kaayyoon kee maali? Quraana dubbisu san quraana barsiisu tan amma barsiisme hin dhaggeeffannaa. Daqiiqaa 5 si kanne. Kaayyoon kee maali? Isaa wajjin naasaa. Saraame garta. Sanii wangeelli akka boqonnaa wangeelli akka sobuu ragaa si kannu. Wangeelli sobaadha kan jedhu naa fidii. Kun baasii dubbisiin siin jedhan salfatini goobasi. Sobaadha. Amma dubbisne bara. Boqonnaan lamaan si kan akka boqonnaan san soba taanan sobaa miti takka dhuganaan jedhe takka Yesuustu kijibe takka wangeela kijibe. Dubbisi si kan na dubbisi. Maa didda ani quraana fidee dubbi quraanni keeni soba yoo naan jette baasiin siin jedha bakka san. Ati maa didda? Kan gatii kanaatiif hin barsiistum quraan. Arabaan bu'aa makkee waan ta'eef ammallee bas okay waan amoon dubbisu bakka eega didde wangeela salfatee mi quraana moo okay wanta dubbisi amoo dubbisi boqonna wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 qofaan barbaade dhaggeeffadhu qaceellotti sagalee ittiin waacin wangeelatti sagalee waaqayyo amantii tiyyaas wallaa huccuullee narraa baastee teeti amantii kiyyaas wallaalte maal deebistee ofitti Ayye. Amma dhaggeeffadhu gaayye si gaafadha. Okay. Dhaggeeffadhu Tasaaleen barsiisaa qaceellotti. Eeshi 14 12 miti. Akkas.
Naan jaalladha boqonnaa kana bar. dhuguman isiniin jedhaa namni ani hin amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta. Tole. Ani gara ilaa hanga 14 dubbis. Ilaa hanga 14 dubbis. yaa ani gara abbaa waan an naquuf kan kanarra caalu iyyummoo hin hojjeta. Tole. Itti fufi. Eesh lakkoofsa 15 abbaan ilma isaatiin ulfina. Boqonnaa 13 14 illee dubbisi. Okay, 14 dubbisuush. 13 dubbisi 13. Eeywa itti aane 12 13 14. Eeywa dubbisi 13. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani naaf raawwadha. Tole. Maqaa eenyuuti? Waanuma tokko isin Maqaa maqaa Yesuusi. kootiin yoo kadhattan ani naaf raawwadha jedhe. Naman taatu. Siifin sitti akka atu naman atu gana ganuuf deensa boqonnaa tana. Naman taati kanatti. Maal dhaggeeffadhu kaa ati naman ta'anii amanuu baadhu na laalchisu si malee si laalchisa wangeelli anaami. Waamichi namoonni tokko immoo akka bittiin hin haasa'uu danda'u. Amma si gaafadha ayyee bakka takka si gaafadha dubbii kana boqonnaa 12 irraa kaasee laan godhu dubbii kana eenyu dubbate. Mee asuma irratti gooftaa dubbate. Gooftaa Yesuus dubbate. Ayyee goobas naa deebiste qooyi kaa naa ibsi jedhee si gaafadha qooyi kaa goobasi. Ilaa dhaggeeffadhu. Yesuus dubbate. Isa Wangeela dubbate. fidadhu jedhana. Wangeela Gara eessaan naqade. Mee gara eessaan naqade itti fufii gara lafammaa dubbisi bee. An gara eessaan naqade. Gara eenyuun naqade. Dubbisi kaa. Gara eenyuun naqade. Obsi sii dhufu. Ati dubbisi kaa. Ati dubbisi namoonni jiru rakkoonni jiru waan ta'eef. Dhaggeeffadhu paaster dhuguman isiniin jedhaa namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaa hin hojjeta. Gara abbaa waan an naquuf kanarra kan caalu hin hojjeta. Ameen. Maxxaa'u jedhe namtichi. Eshi. Hayyee waan jedhu wangeela bana dhalaa. Eshi dhaqiiti. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa. Hojii ergamootaati miti koi dubbii baa'u wanni hojii dubbii Yesuus. Waan an hojjedhu sayiduun sii baasuu barbaade dhaqee. Kana sin gaafadha koi kaa si gaafadha. Waan hojjedhu fuudhaa si jaaladha. Naafa utaalchiseera. Si jaaladha. Si jaaladha. Ati waa'ee dinqiiwwaniitiif deemaa jirta waan ta'eef. Koi kaa si gaafadha bar. Eeshi akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 dhugumaan isiniin jedha kan jedhe kun eenyu? Gooftaa. Goobas namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta kan jedhe eenyu? Gooftaa. Ati Yesuusitti amante moo amanne? Amaneera. Nama amantii qabu moo nama hin qabne? Amaneeran siin jechaa jira maal ta'e? Gooba dhibbatti amante moo hamsaadha? An dhibbatti gooftaa Yesuusitti amaneera. Goobas kanaafuu ayyee Yesuus Kiristoos akka jedhu namni dhibbatti anatti amane waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe dhuga moo soba? Dhuguma. Goobas Yesuus boqonnaa 3 baasii. Hojii sanii miti koi. Dubbii Yesuustu dursa. Macaafa jala kolleen biqiltuu. No. Itu murre. Ila hanga boqonnaa 12 13 14 illee si gaafachuu deema qooyi. Dassaalan qooyi. Boqonna hin xumurre. Boqonna Amoon waan dubbise 12 13 14 dubbe hin xumurra si gaafadheen xumura achi booda ragaate. Ani deebisuu moo macaafarraa si deebisuu ko barbaadda? An siin gaafatu jira macaafarraa siin gaafanne siin gaafadha dura. Yoo ragaa si gaafadhe dhaggeeffadhu. Yoo nama macaafarraa ragaa si gaafadhe ragaa achirraa fidda. Waa'ee kan keeti boqonnaan kuni nama Yesuusitti amane laallatamoo nama ittiin amanin laallata dasaalan. Yeroo sana eenyutti dubbachaa jira kan jedhu si baasa. Yeroo sana si miti kan itti dubbachuu jiru niin beeka barattoota isaa dubbachaa jira. Eeywa wangeeluma kana hundaa'u Yesuus Kiristoos barattoota dubbachuu ture. Kottu barattootatti dubbachaa jira. Waa'ee barattoota dhiisika. Barattooti immoo hin hojjenne moo hojjetaniiru hojiin hojjetame. Waa'ee sanii dhahin akki jedhe Yesuus. Okay boqonnaan kun barattoota malee isin hin laallattuu miti. Nama anattamane hundumaa nama anattamane. Ati ittiin amanne mina hin nasawnu. Amaneera. Amante waan Yesuus eega amante ka jedhu Yesuus hin kijibuumi.
waan itti deemtuun naa gala bar. Siigalu Maaliif deemaa jirta beektaa? Siigale waaqayyo siigalchee jira har'a maqaa isaatiin galgala kana. Akkoo koo du'aa naa kaasechuuf deemaa jirta akkoo keetii Siin jedhe akkoo qofaa miti har'a laal mililikillee eenyu jettaniin gartee mallasillee akkatti kaastu ni beeytan bageer galbiyya si bira geesse. Okee dhaggeeffadhu. Dhugumaan isiniin jedhaa jedha Yesuus Kiristoos. Namni anatti amanu waan hojj. Atu du'aan kaane bar du'aan kaane ati bar. Ati du'aa kaane. Ani qabrii keessa hin jira akkasitti haasa'u jiru kun. Qabrii keessa jirtu. Qabrii keessa akkati jirtu. Waaqayyo tamantee salphattu jedhe. Waaqayyo let me finish communication waliin haasofna. Dassaalan injeeqin barsiisa injeeqin. Pastor injeeqin. Naa guddisa jira naa guddisa. Akka inni itti jeequ laala naa guddisa. Siin guddisaa koi. Wal bira teenya. Guddachuun barbaada. Oh si guddisa. Mataarraa. Waaqayyo tamanteetta waaqa tokkicha sana tamanteetta. Koofiyaa mataarra kaayyadhu mee koofiyaa mataarra kaayyadhu. Wal fakkaanna. Hin qabu kaano. Hin qabu si maammataa koo bareedaa dhossaa. Yesuus rifeensa akkana godhuun turre bar waa kaayyatee deema. Mudawwara akkana qaba Yesuus laal uffata akkana uffata Yesuus. Yesuus uffata akkana uffata. Uffata akkanaa asitti kaa'e moo. Ejabada of jabesi karura basi milkesi wana rauju erotin kenin haruma hojadu titumuri harakarusi kayo sidura milkesi